hordoftoota keenya baga nagaan gara YouTube keenyaatti dhuftanii har'a immoo kan waliin ilaallu jechoota sagalee laafaa qaban ta'a. Viidiyoo darban irratti kan wajjin ilaalaa turre jechoota sagalee gabaabaa, jechoota sagalee dheeraa kan waliin ilaalaa turre. Jechoota sana kan ramadaa turre dubbachiistuu irratti hundoofne ture. Dubbachiistuun lama yeroo ta'e jechi sun sagalee dheeraa qaba jechaa turre. Dubbachiistuun tokko taanaan immoo jechi sun sagalee gabaabaa qaba jechaa turre. Viidiyoo kana irratti kan waliin ilaallu jechoota sagalee laafaati. Jechoota sagalee laafaa kan jennu afaan Oromoo keessatti jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu dubbifamaa wal fakkaatu lama walitti aanee hin galle taanaan, walitti aanee hin galle taanaan jechi sun sagalee laafaa qaba jenna. Garuu jecha sana keessatti dubbifamaa wal fakkaatu walitti aanee galee jira taanaan immoo jechi sun sagalee jabaa qaba jenna. Amma fakkeenya akka nu ta'u jechoota sagal bakka kanaa qabna. Jecha duraa yeroo ilaallu jecha laga jedhu qabnas. Akkuma argitan laa booda aa tokko jira, gaa booda saa tokko jira. Gaan as jiru kun tokko, gaa lamaa miti kan qabnu, gaa tokko jira. Laas lamaa miti tokko qofa qabna. Kanaafuu laga jennee dubbisna jechuudha. Hin jabaatu. Gaan lamatu ta'e jabeessinee dubbisna. Amma garuu laaffisnee dubbisna jechuun kun sagalee laafaa qaba waan ta'eef laga jennee dubbisna jechuudha. Fakkeenyi itti aanee jiru jecha muka jedhu. Muka. Kaan tokkuma, maanis tokkuma, muka jennee dubbisna jechuudha. Dursinee akkuma argitan maan lama ta'uu hin danda'u. Akka seera afaan Oromootti qubeen dura dubbifamaa taanaan, qubeen sun dubbifamaa taanaan, qubeen jecha keessatti qubeen dura lama ta'uu hin danda'u. Dubbifamaa taanaan dubbachiistuu yoo ta'e lama ta'uu danda'a. Dubbifamaa taanaan garuu jecha keessatti qubeen jalqabaa dubbifamaa lama ta'uu hin danda'u yeroo hundumaa jechuudha. Sagalee jabaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kan laallu kaa kana. Maaliif maa yeroo hunda laafaa ta'uu isaan beekna. Maaliif qubee jalqabaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf muka jennee dubbisna. Jecha kana immoo ifa jennee dubbisna. Dubbachiistuu iidhaan eegala. Faa lama ta'uu hin ta'in tokko qofa qabna. Kanaaf jechi kun sagalee laafaa qaba. Ifa jennee dubbisna. Si immoo jecha bona jecha bona jedhu qabna. Taanee jecha adii jedhu qabna. Akkuma argitan dubbachiistuu aadhaan eegala. Taanee daa tokko qofa qabna. Kana jechuun sagalee laafaa qabaachuu isaa agarsiisa. Otoo daan lama ta'e jechi kun sagalee jabaa qaba jennaayyuu garuu daan tokko qofa waan ta'eef sagaleen kun sagalee laafaa jenna. Iin jiraachuu isaa sagalee dheeraa akka ta'e. Maaliif viidiyoo darbe irratti akkuma argine dubbachiistuu wal fakkaatu lama walitti aanee galee taanaan jechi sun sagalee dheeraa qaba jechaa turre. Kanaaf adii jennee dii kana daa booda ii kana dheeressinee dubbisna. Adii jennee dubbisna jechuudha. Bakka kanatti immoo jecha soba jecha jedhu qabna. Sagalee laafaadhaan ijaarame. Taanee jecha lama jecha jedhu qabna. Bakka kanaa immoo jecha cilee jecha jedhu qabna. Caafii sagalee cii jedhu nuu kennu. Laa booda ee lama jira, hin dheerata garuu jabaa miti, laafaadha. Maaliif laa tokko qofa qabna waan ta'eef. Bifamaan laa lama ta'uu hin ta'in tokko qofa waan ta'eef cillee jennee jabeessinee hin dubbisnu. Cilee jennee laaffisnee dubbisna jechuudha. Cilee jennee dubbisna. Bakka kanaa immoo jecha heera jedhu qabna. Heera jennee dubbisna. Haa booda dubbachiistuu lamatu jira. Raa booda tokkotu jira. Jechi kun sagalee laafaadha. Maaliif raa lama hin taane, raa tokko qofa qabna waan ta'eef sagalee laafaadha. Kanaafuu yeroo dubbisnus laaffisnee dubbisna jechuudha. Hin jabeessinu heera jennee dubbisna. Heera
jennee dubbisna. Jechoonni akka fakkeenyaatti sagalee laafaadhaaf fudhannee isaan kana fakkaatu. Kanaaf jechoonni sagalee laafaa qabu kan jennu dubbifamaa wal fakkaatu lama walitti taanee hin galle taanaan. Yoo walitti taanee gale jabaadha jedhama. Walitti taanee hin galle taanaan garuu jechi sun sagalee laafaa qaba jennaani. Kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan ta'e laayik gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis namoota beektanii akka qaqqabu sheer godhaatii isaan bira qaqqabsiisuu dandeessu. Bifa idilee ta'een immoo barnoota barachuu barbaaddan Imoo, WhatsAppii, Google Meetingis fayyadamnee barnoota bifa idileetiin kennaa jirra. Bilbilli keenyas liinkiin Imoo, WhatsAppis kanaa gaditti descriptionii biratti isinii keenya jira waan ta'eef isa fayyadamtanii nu argachuu dandeessu. Nagaa ta'a.